ميجو اللي طول ما والله ما أنا بلا تيجرو تجيبوا لا شوفيت ديمو أبدي شيرنا تقول شو نسال شوفيت ديمو بس تيجي نما قال شانجرو مو Mubi kongal insensisa. Insensisa ay ma injira gatin ke nama sensisa. بس ما نسال أنت شالتو ويلكم مالتو مالته جتنا أجندة نرجين والله أكون اللي باقي Inna garrebe ta wallahi ba iri fade mu bisha mana ba esene matabaka sura asli gadi garagal chichani no me warri sila wanna jiru amba e gorsele kana daga wati kolle na daga yani kana keessa qilleensi seenii ummata walitti raafamaa jira beeta me atillee akka hiriyaa keetii si bira jira rakkoon iloo dhiifama waagaa deengadani abdo deengadani ijoollee keenya maal jeebetta dhaamsa dhaamen toy deengadan waa wayii dubbadhee ture yan deengada wadda dubbadhe maali yaa jara keenyaan jedheeni islaamaaf kiristaana walitti buusuuf deemu warruma ajandaa kana warruma mootummaati kana godhaa warruma mootummaatu ajandaa masgiidaa kana nurraa jijjiiruudhaaf dirqama islaamaaf kiristaana walitti buusanii masgiida diiguu qaba mas yookiin immoo islaamaaf kiristaana walitti buusanii sababa sana qabbaneessuutiin nama nu jalaa fituuf deemu tokko jedha. Lammaffaan immoo ijoollee keenya kan pheenxee jedhanuu fi dhaamsa dhaamen ture nama na jalaa dhaga'uun dhabe malee. Pheenxee suuraa maalii garagalchitee jirta boontu? Suuraa asliiti. Ka asliiti. Laa ilaaha illallah. Gaaf waa hedduu deemaa dha bubii yeebar hin dhageenye atisanii fi waa hedduu deemaa jira dubbiin mana hedduu sun. Nama garagalchi kottu laa ol deebisi kottu jira kottu suuraa nama garagalchitee mana koo taa'uun hin jiru dhiifama. Obboleewwan keenya amma gaa sheexana kolatti kaartaniittu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtu nagaa keessanii yaada koo fitadhee keen ol siin galcha. Suuraa nama abbaa barbaade garagalchitanii seentanu suuraa koo garagalchaa kottaa. Suuraa koo garagalchaa ol galaati nu walii galla. Dhageessanii yaada kiyya ibsadheen kaa'ammas irra deebi'e. Obboleewwan keenya warri mootummaa Itoophiyaa dheengadda feesbuukii irratti maalan jedhe torbeen keenya malee natti mul'ate fageesseen arge. Warri mootummaa Itoophiyaa islaama lafarraa balleessuudhaaf islaama lafarraa daguuguudhaaf waa hedduu ajandaa uummatanii deemaa jiru jedhee hin dubbanneen. Fakkeenyaaf waa'ee jimaa Harargeetii fi manbarii kottan albaa wasdaartochi. Share gola dim. Engate gaafani waa'ee jimaa Harargeetii fi waa'ee masgiidaa walitti qabee dhufu. Waa'ee jimaatiif waa'ee masgiidaa nurraa dhiisi maal jettan kunoon nan jedhe dhufeera. Islaama rukutuu fi islaama dadhabsiisuuf jimaa Harargee dhahaa jiru. Xiqqoosii namni paaworii qabu naannoo Harargeetii. Islaamni qabeenya qabu naannoo Harargeetii. Islaama dadhabsiisuuf Harargee dudda kutaa jiru. Yaa ummataa ka'aa iyyaa iyyisiisaa. Yeroon jedhu anatu kijibduu ta'e gaafa sana. Deemi hoolaa waan beektu minaamin nutu beeka jalaa tokkan. Wannan dheengaddatiin xalee lafa kaa'e kunoo dhufe ka'a. Dirqama Harargee jilbeeffachiisuun kaayoo jalaa dhugaatii duraatii barana hajjii hajjaame irratti umraaf hajjiin ummanni Harargee ergasii tokkoffaarra jiru akka Itoophiyaatti barana immoo xumura dhaqee darasaa hedduu achii qabnaa ijoollee inni barataa jiran hedduu Harargeedhaa qabnaa. Harargee keessatti immoo yoo jimaan dhaabate malee sirii galee yoo jimaan dhaabate malee yoo jimaan gurgurame malee ijoollee keenya barsiisuu hin danda'anu ofiyyuu jiraachuu hin danda'anu. Yeroo siniin jedhu kijiba ta'ol waalle maal naan hin jenne maal tan malalati
wallahi masjid rabbi tanan ol bayra dubadde male tuna mate en dubaddo tuna mate en dubaddo ingedden sinti me Facebook ko dakala la daga ki dibana nan jeda isa wa haralge mal go de ma haralge nak gawa mol mu mal baccu akuma na mato ko mot makana mol oro mol ba odine to gawa de garu mal baccu sini gale jana nyemtlo banna tatrabishi sini gale wahi amanta ratti amanta kesa arkabiti du boko nak de dasa wahi di amanta amma de majuru ratti mo de ngadar sini mesas ijollen warri amanta kristana motumman kuni angawni motumman kuni islama da gugu masjida da gugu daf kay jira isini mo tikosi opsa wallala gadi be wahe pente dubatu wallala kristana jede dubatu ilaltani walin dogogora hingodina dugan siditima engata siditime modro boy hodoftoni ko na tajam kalesa dubatan duro ay kana tugunin nufi warri motumma entes miti kristanes miti ya obole won kenya kan islama da gefada mas jechu made nga darande biya male jecha harawa yon tana sonju jechu man de nga dubadde siyada ci sherna goda obole won kenya kan kristana obole won kenya kan islama sher goda mi tok sher goda tok mi kopiling share goda dugajuk tu siyete kopiling share bata met bata dugajuk tu siyete wallahi dugadu bata ni bakana mat e bolan miti ijole kristanas nafida ijole islamas nafida ana kalama tokkot wanna kaysa jirtu himen feta sura ko gadde bisa wa barbadan goda me ka jadi Dabadu sama kita sama singgo ya dabadu ka age sani share goda obole wonke awada nu asara miti wada nu haso fiti wala badda obole wonke nya islama warri wambendi warri motumma kun adaga kese kana ni juru sati kana yo dandame nama walitti buusanii keessaa bahanii bakkee ta'anii isa rukutuu barbaadu amma maali kiristaanaaf islaama walitti buusuu barbaadu amma isaati kun amala mootummaati amala mootummoota biyya bulchanuuti yoo waa wayiitti ka'e gar tokkoon dirqama amantii walitti buusuun maallaqa yoo diqqaate miileena maddabu yaa wallaalaa ka gooti calliseen ta'aa jira yoo dandeesse callisii uummata gargaari yookaan moo waan dhugaa dubbadhu amanti keenya reyoolatan hagan mana quraanaa dhaqeyan hagan qara'e hagan sagade haga abbaan koo sheeka ta'ee na barsiisetti kiristaana ajjeesa kiristaana rukutaa kiristaana arrabsaa kiristaana kana godhaa kan jedhu hin agarre hin qaraanis hin dhageenyes dhaga'uus hin fedhu hin jiru wanna kana jedhu hin jiraatus an amantii nama ajjeesi naan jedhu hin amanu amantii nama ajjeesi amantiin kun nama ajjeesi yoo jedhate tinamanu wallahi tinamanu kebo nama jesu tinamanu amanti nama jibbi jedhu yoo ta'e amantiin ko tinamanu amanti nama jibbi nama jeesi jedhu amantii sheexanaati dhageessanii obboleewwan koo kan islaamaa maqaa islaamaa qabattanii ajandaa godhachuudha tiktookii kee guddifachuudha teessee Shimallis Abdiisaatii fi Abiyyi Pheenxee waan ta'aniif walii mallatteessanii abbaa duudhaa dabalatanii walii mallatteessanii kan jettan argeeraan ija kootiin gurra kootiin anna gayan suma tarra gabaara wallaalaa waa tokko hin beekne kan itu qara jedhame uuzuu qara'uu hin dandeenye islaamummaa galatti sagadan hin beekne kan kaleessa sirbaan viidiyoo udduu qullaa kan nutti baatee sirbitu hundi gadi baatee waa'ee Pheenxeetiif waa'ee kiristaanarraa da'awaanuu gochuu eegalte bo bara kanaa keessa jirra kan takkaa sheeka jalatee seen beekne abiyyi maaltu Pheenxee godhe
Shimalisi maaltu beentee godhe? Yoo gurra qabaattan. Shimalisi maaltu beentee godhe? Abiyyi maaltu beentee godhe? Maaltu kiristaana godhe? Utuu kiristaana ta'anii, utuu beentee ta'anii, utuu amantii qabaatanii. Mana amantaa Wallaggaan keessaa dirooniidhaan, charchii dirooniidhaan dhahuu tingodhaa. Masgiida meeqa diigame Wallaggaan keessaa? Hin dhageenye. Masgiida Wallaggaan keessatti diigame hin dhageenye, hin argine. Charchii beete kiristaaniti jalaa jechi nyaachisanii bara mootummaa kanatti. Waa waliin dhagaa turre, waa waliin argaa turre. Ijoollee Wallaggaa gadi baatee wayyoo charchii keessatti namni jalaa dhume jettee mana amantaa keessatti namni jalaa dhume. Wallaahi mana amantaa hedduutu Wallaggaan keessatti jalaa barbadaa'e. Dirooniidhaan sanuu. Shiftaa miti bara mootummaa kana. Dhugaa jirtu liqimsaa of liqimsiisaa dhugaan hin addaa. Akkamitti Abiyyii fi Shimallisii fi Abbaa Duulaa jinnettanii kiristaana Pheenxeedha jettu lakkii bombeen nu amantiin qaban kanas jedha. Utuu amantii qabaatanii lammaffaan sitti hima waan kijiba hin qabne waraabba dhumee viidiyoo kana tokko jedhe lafaa kaasee sitti hima. Dhaggeeffadhu sittan hima. Jarri kun Islaama bakka hin bu'an warra biyya bulchaa jiran. Kiristaana bakka hin bu'an, Pheenxee bakka hin bu'an, jinnii bakka hin bu'an. Yoo sheexana ta'e malee. Dhugaan sin itti hima. Maaliif jettee ragaan kee maali yoo jettan ragaan koo isuma sirka jiru hin wallaalte malee ragaa sirka jiru. Mee dhuguma dubbanna bara wayyaanee moo bara maaliyyii kiristaana kana daguugame lafarraa? Dhugaa dubbanna. Mee Islaama moo kiristaana lafarraa duguugame? Islaamni koo masaraa seenee sagade. Bara kana Islaamni masaraa seenee Allahu Akbar jedhee azaanii baasee faxaree sagadee du'aayii kadhatee masaraa keessatti ba'eem. Kiristaanii carraa kana argateera. Inda'uum jarri kiristaanaa akka namichi Islaama jedhanii nutti shakkine. Akka nutti as hin harkifne. Dhugaan sin itti hima. Dhalannee adda geenye seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif yeroo masaraa keessa Islaamni gale bara mootummaa Abiyyi kana. Yeroo jalqabaatiif kan Islaamni mirga argatee sagadee faxaree du'aayii kadhatee ba'ee masaraa keessatti masaruma ol gale boo sagaduu sakamiin hattu masaruma keessa galuun Islaamaa barana miti moo tokko jedhaa jarri kiristaanaa akka dhiqqa nu shakkine namni jedhu kun Islaama jedhanii jedhee shakkaa jiraan isa sini jarri kiristaana jarri Pheenxee gadi ta'a la'aa ibbaalem waan hin jedhamne hin jedhinaa kaa bara kiristaan danuu dhume kiristaan lafarraa daguugani shawaa keessaa Islaamaa ni dhume barana dirooniidhaan dhahamee dhume Islaamaa dhageessanii Wallaggaan keessaa manni amantii diigame sun hundi masgiida charchiidhaan obboleewwan biyya kiristaana dhume Wallaggaan keessatti shawaan keessatti takka kana dhumanii beeku jedha dhumanii hin beekamu hadhuma nu gammadee miti yaadha dhugaa jirtu dubbachuun firooma hin kutu malee zulmii dhaabaa ijoolleen keenya waan beenne gadi baatee viidiyoon hojjetiin ijoolleen keenya waan beenne an amantiin koo Islaamummaa irratti lubbuun na baati dhugaa dubbachuun firooma hin kutu ijoolleen warri kaleessa gadi baatanii kiristaana Pheenxee Abiyyiin Pheenxummaa kennitanii fi Shimallisii Pheenxummaa kennitanii jarratu walii mallateessee jira Islaama lafarraa balleessuudha jettanii kiristaannis waan haala galfatee qabu. Dubbii anaaf isin adda baasu tokko wanta isinitti himu itti kutaa jala kutaa garbicha abbaa keetii kutaa ushaa etis udduu jala Abiyyii keessa dhaqii gali maal abbaa keenya goota biroo galee bute leeba biroo galee jala nifxaamii saree akkoo kee ushaa maatii keenya rabsiisi kanaa jennaan ijoolleen keenya maqaa muslimaa dhahattanii deemtan adaraa keessan sheekatu fuuldura keenya jira kunoo rabbi umurii isaanuu badheeressu sheekni keenya gadi ba'ee wanneemna keenyaaf malee amantii keenya nu diidanii kaatanii masgida keenya diiddu jedhanii gadi ba'ani bakka akkasi
kana reegna deebiin deebi'eera amma deebii mootummaa hin sanii kale alluma ittanii waan hin beekne irraa naaseenaa jara kanaaf pheenxummaa kennitanii warra mootummaatiif pheenxummaa kennitanii pheenxeen yeroo kamiin nama fixaa jedhe hin jennu an kanan pheenxee balaaleffadhu yookaan immoo amantii islaamaan ala jiru Itoophiyaa keessatti balaaleffadhu gaafa dura bu'aan jaraa akka sheekiin jaraa akka sheekii keenya jechuudha qeesiin jaraa gadi ba'ee masgida diigaa jedhe duraan dhaabadha sirriitti hin jenne takkaa bara jireenyaa keenya amma dhageenye waliin jiraanne jiran hojii nyaanne dhunne waltaa jabama borna gaataama tasgabbaa yoomi guyyaan qeesiin gadi ba'ee masgida diigaa jedhe fidaa tokkitti hin jiru kanaaf pheenxee jedheen gadi baate qeensi haa godhu namni itti jiraatu hal pheenxee maal si haa godhu ahiyyaa'uun fartoo daawullaa'uun isa jedhan sana mootummaadha kan mana kee diigaa jiru mana amantii keenya diigaa jiru pheenxee miti jedhu kun yoo jedhu mana pheenxeedha kan iyyuu an pheenxeedha jedhu ni pheenxeen nama ajjeesaa jiru jedhu kun nama ajjeesaa jiru harka xuriiti kiristaanis dhimma miidhamaa jira Itoophiyaa keessatti dhugaa jirtu walii ka'aa deemu dhugaa jirtu walii kennaa deemu obbolaa keenya kiristaanaatiin walitti nu buusinaa ka miilmoon islaamaa yaada laalame chersiidha nu diigame jalaa baran wallaggaan keessatti waan tokko shawaa keessatti kan dirooniin dhahamaa ture kiristaanuma bara mootummaa kanaati kiristaanni akka bara mootummaa kanaa dhume hin dhumne iddee biraatti qeesii meeqa dhume mana amantaa wallaggaan keessatti qeesii meeqa dhahame tujarri faarfataa jiranu dirooniin dhahamanii tumas gida ta'e akkami sila yaa jalan bara kana keessaam kani daaqoon Amaanu'eel kun fakkeenya yoo siin taane ati sammuu qabdu gatii ta'eef nurraa gattaa'e daaqoon Amaanu'eel oromummaadhaaf jecha barana kan inni maaluu aballeessu ilmi namaa maaluu aballeessu gadi baasanii addabaabaayii irra dhaabanii biyya baasaa keessatti biyya haadha isaa keessatti haadha gadi waamanii dirqamaan dabballeen milishaa abbaa gadi waamanii firoota waamanii dhaabadhaa jedhaniitu kan jarri rasaasaan miil rifeensa mataadhaa kaasee haga qeensa miilaatti itti roobsanii akkasitti ilmoo namaatiif nama mararaamannis ilmoo isaaniiti misanis haadhaaf abbaa duratti ajjeefame innis sheekasa kamtu ajjeefame bara kana keessatti pheenxee jettu gadi baate hooleeyyiin sheekisa kamtu addabaabaayii irra dhaabame ajjeefame jarri inni wajjin miidhamaadha ajandaan irraa dhaabaa ajandaa sobaa kitibaa warri mootummaarraa maallaqa fudhatan qilee seentu ana waa tokko irratti gochuu hin dandeessan akkaawuntiidha guba ammas warri jirtan hundi keessan foolonaa godha akkaawuntii isa kanaa boo amma darratti guba waan ringii xumuraatiin jira rabbii jira guba rabbii sina gubu duniyaa kanarra situ gubata malee hin gubadhu yaadni godha keessatti hin gubata sitta yaada wallaala qula awuzuu qaramuu hin beekne wallaali takkaa sheeka jalatee dhaggeeffatee hin beekne maallaa godhe jettu si maal isin godhe beekte ajandaa nu gootanii kunoo kaleessa malee dengata sinii dhaame dhaamsa kana adaraa jala deemeen komentii irratti adaraa kaasii viidiyoo kana obboleetti koo adaraa kaasii obboleessa koo viidiyoo kana akkuma ati islaama wallaalaa taate viidiyoo waa'ee pheenxee hojjette wallaalli pheenxees ni jira gadi ba'ee sirratti hojjeta dubbiin kun nama guddaa bira kaa addaan nu baasu kana keessa masgiida diigu charchii diigu walitti nu buusuu barbaadu manni kun dhiisaa siniin hin jenneen ammas yeroon hin darbine kaasaa viidiyoo hin kaaftan utaanaan miidiyaa kanarraa dhabama isin goona tiktookii kanarraa leebochi naggaade yookiin abbaa keetti birriitti nyaate yookiin obboleessa kee birriitti nyaate kanaaf caraanta malee amantiidhaaf miti ati akkuma sheekiin keenya warra amantaa kan biraallee kum diinukum wal yadiin nuun jedhe koppiliin kinaa godhaa gaayis edena irraa gubanii na hongeessa rabbi jala haa hongeessu abbaa taateen beekuwan cubbuu namarraan kaa'u garuu achumaan ummanni koona jaallatu immoo fooloo 1,700 naa ga'e eduma kunoola tokko farra jira fooloo naa godhaa kana koppiliin kinaa godhaa obboleessa koo islaamaa kan nu diigaa jiru sirna mootummaa ammaati kan masgiida rabbii diigaa jiru sirna mootummaa ammaati
bara Ameerikaa keessatti practical yani jechuma dubbatamu qabu dubbadha malee diingaano asirra taa'e way sirriin jedhu bara Ameerikaan masgiida bara Ameerikaa keessa biyya kiristaana guutee jira biyya ulamaa miti Ameerikaan meeqan tuutinaan jettee yuun fudhu bara Ameerikaan masgiida nu eeyyamtee ilmaan Oromoo masgiida dhaabbatanii kan ija keenyaan argaa jirru kan gurra keenyaan dhagaa jirru toofiqiin Ameerikaa keessa masgiida meeqa jira bara Ameerikaa keessatti amantii keessan akka barbaadan jettee Ameerikaan eeyyamtee masgiidni dhaabatee sagadamaa jiru keessatti biyya Itoophiyaa keessatti immoo masgiidni diigamaa jira allaqee over the game kanuma dubbi Ameerikaan biyya si guddisuudhaaf Ameerikaan biyya ofii dhageessanii Ameerikaan biyya ofii guddisuudhaaf masgiida eeyyamte biyya Ameerikaa biyyi Islaama jibbiti jedhamtu tokkoffaa biyya Sooriyaa biyyoota diigaman baqattummaadhaan ofitti fudhatte tokko jedhe ajaasa ta'u gaariis wanni kun xumurri isaa ajaasa ta'u gaariis biyya Islaamaa diigame hunda Ameerikaa ofitti hammattee jirti kun ofitti qabdee fudhatte baqattummaadhaan tokko jedhe biyya silaa masgiidni Islaamni keessa deemuu qabu jedhamu keessatti argamuu danda'u keessatti Islaamaan mirga kennitee masgiida ijaarsaarti biyya ofii guddisuudhaaf biyyi keenya immoo qilee seenuudhaan masgiida diigaa jira biyya guddisuu miti biyya guddisuun masgiida hammateetu biyya guddisuun akka Ameerikaa sana masgiida hammatee guddata malee biyyi masgiida diigee guddatu hin jiru zamana Ameerikaan masgiida eeyyamtee keessatti Islaamni masgiida ijaarrataa jiru keessatti Itoophiyaan immoo masgiida diidee guddachuuf rabbi siin guddisin kana garaagarummaan jiru jechuudha warra rakkooleen yunni warra mootummaa ammaa bira malee sirrii galee warra mootummaa kana mootummaa ofiin jedhu kana bira malee eenyuun bira iyyuu miti obboleewwan keenya kiristaanaa amantaa feetan qabdan akkuma kaleessaa keenya walumaan falmannaa ishii wallaalee laalinaa wallaalli waan beekne waa balleessa beekaa waa sirreessa sheeka keenya eeggadhaa sheekni keenya gadi ba'ee akka Islaamaatti sheekni keenya areeda guddifachuu osoo hin taane amaamaa marachuu dawriifachuu miti anamma kee sheeka nan fakkaadhaan miti sheeka dhugaan taa'eedaa waa godhu sheeka guguddaa keenya yoo inni gadi ba'ee amantiin pheenxee kana yoo inni isiniin jedhee isin arrabsee geessanii jedhe yookiin immoo warri mootummaa kun pheenxee guddisuuf yoo isiniin jedhe himadhaa kanaan achi wallaala argitanii kaleessa maalan isiniin jedhaa oolaa wallaala waa tokko hin beekne gadi ba'ee afaan banu laattanii shamara isa ta'uu dhiira tokkummaa keenya hin diiginaa kaleessa gaafasin afaan keenyaan faarfanna jettan ta'uu qaba jennee iyyaa turre ta'us ta'uu baatus isinis diigamuun qabu jedha akkuma kaleessa quraana kaattanii falmaa turtan akkuma sanaan itti uffaa tokkummaa balleessuuf beekisi miidhama nutu miidhama lamman keenya waliin miidhama wallaahi faayidaan hin jiru faayidaan tokko kiristaana argatu hin jiru faayidaan tokko islaamni argatu hin jiru mootummaatu balaa masgiida diige kana keessaa obbaasuudhaaf kiristaanaaf islaama walitti diraadha okay ijoolleen keenya islaama ofiin jettanu yoo dhugumatti islaama taatani viidiyoo ijoollee mufachiisaa viidiyoo pheenxee jinnii jedhaa waraabdan kaasaa amma ijoollee islaamaa kaasisaa dubbiin akkanaa miti jeedalatu gogaa oolaa uffatee nu keessa deemaa jira amantii islaamaaf kiristaanaa walitti buusee keessaa ba'uufi islaamni hin deebi'u amma maal gochuuf islaamaaf kiristaana Allahu akbar minaamin walitti kaasanii yeroo islaamaaf kiristaanni walitti ka'e tokkoffaa tokkummaan hin badaa lammaffaa kiristaana keessa qeesii barbaadan qabanii ajjeesuu qabanii hidhuu sadaffaa islaama keessa qeesii barbaadan jajjaba laalanii fuudhanii ajjeesuu kaaniin hidhuu eenyu fayyadame warra mootummaa fayyadame alaamaan jaraa kan duris mallasaan wama akkasitti fayyadamaa ture mootummoonni duris wama akkasi islaamaaf kiristaan mootummaan yeroo dhaqe qilee bu'uu jedhee qobaan bu'u amantii fudhatee bu'uu barbaada
Kanaaf obboleewwan keenya kan Islaamaa, obboleewwan keenya kan Kiristaanaa waan kana nurraa dhaabaa. Warri gadi ba'ee isin arrabsaa jiru Islaamaa bakka hin bu'u. Islaamaa miti. Boolii qorfatu. Bushaa. Dhageessanii tuuti sagadi jetteen garatti sagadamu hin beeku. Na amanaa. Tuu beekee isaatii ana keessa amantii kan biraatti dhaqee. Ijoolleen kiristaanaas immoo warri ijoollee wallaalaa argitanii viidiyoo hojjetaa jirtan sirrii miti kaleessan sinii himaa ture. Hordoftoota koon jedhaana. Bakka biraatii hordoftan deemaa bakka biraa. Poliis akka waan hin argine. Kaleessa sinitti madhaan oole. Dura bu'een sinitti madde. Jarri alaamaan jalaas nama balleessudha. Gatii islaamni gadi ba'ee itti iyyaa jiruuf waan kana dhaamsuudhaaf tokkoffaa Oromummaa diiguuf obbolummaa diiguuf tokkummaa Oromoon argate haga taate kana balleessuuf hojjetaa jiru. Islaamaaf kiristaanaa walitti buusan malee amma dubbiin irraan qabanaa. Yoo Islaamaaf kiristaanaa walitti buusan islaamni gadi ba'ee mootummaa irratti iyyuu dhiisee kiristaanaa islaamni walitti iyyaa jechuudha. Mootummaa nagaan ta'a jechuudha. Sana booddee isa keessaa barbaadu kottu. Keesi keessas, sheeki keessas laqam godhe sajjeese isa hidhaa galcha. Kanaaf walii yaayaan wallaahi dubbiin deemuu jiru kanuma. Waa tokko kiristaanni islaama jibbeen jiru, islaamni kiristaana jibbeen jiru, amantiin keenyas lakum diinukum waliya diinuun jedha. Akkana jechuun hundi keessaniyyuu amantaa keessanii jedha. Amantiin kiristaanaa hadhaa miti. Dur bara Rasuulli jiran alayhi salaatu salaam bara sana jira. Amantiin Islaamaas hadhaa miti. Durii kaasee jira. Maal tolitti nu buusani? Kanaa jennaan warri na amanaa ergamtoota Shimallisiif Abiyyiitu ergamtoota mootummaa kanaatu tokkoffaa Oromoo addaan diiguudhaaf lammaffaa walii jala fayyadaman. Lammaffaan immoo amantaa walitti buusanii keessaa abbootii amantaa funaanuufi. Kanaaf akkasitti hubadhaa. Haasaa itti dheeressuun barbaadu. Warri yaada qabdan galtanii haasa'uu dandeessu. Yaada kana fudhannu lakkii yoo jettan immoo nagaatti bilookiin teessanii immoo laaltu macaarashaata. Mubaarak maal jedhe jaba. An wallaala miti. Wallaaluma kootiin teessanii waltaa jabuuf jira. Hundi keessan kooppiiliin kinaa godhaa. Follow account Sahara kana follow na godha. Sini kale hima didduun didduuti. Account Sahara kana follow na godha tokko faana jira kuna. So giftina kenne tokko faana jiru kooti. Kun narraa gubate turedha. Olgal yaada kee kennadhu bifa amantaa kan biraa irratti qeequun qaban. Tokkummaa nu tokko jedhi malee olgaliiti. Tole mubee galatoomii kan irratti qofa otoo hin taane waan baay'eedhaan gurbaan galateeffadhuudhaati jabaadhu. Namoonni yogguu waan tokko dubbattu moggaas qabsiisuu danda'u. Dhugaa yoo qabaatte garuu sammuu bilisaa qabaatta sabateedhaa fi jabaadhuun si jedha. Akkuma ati jette yaada kee irratti dhibba walii gala dhugaa dubbachuudhaa fi galatoomii waanuma keessa koo jiru dubbatte. Sababni isaa nuni sababa miidiyaa irra dalagnuuf yeroo baay'ee waan tokko yoo bifa kanaan kaastee moggaasii qabsiisu beektaa baaksii tokko keessa si galchu. Yaadni kee garuu yaada nama hundumaaf ta'udha. Ela eengadda turteen si'a gaafa asiliin sagantaa tokko qopheesse yaada gabaabduu tokko kenneen ture. Amma miidhaa kana geessisaatti kan jiru kan miidhaa kana geessisaatti jiru kenneen ture. Mootummaadha malee waldaalee kiristaanaas miti. Ela eengadda dubbadheen ture sanuman irra deebi'a. Barnoota lammummaaf amala gaarii keessatti boqonnaa 11 qabu keessaa boqonnaa lammaffaan keeyyanni 11ffaan maal jedhaa? The separation of religion and the state jedha. Kana jechuun mootummaadhaa fi amantaa gidduu kan jedhutu jira. Amma kan cabee seeratu cabee heeratu cabee isa kana immoo akka waliigalaatti maal gochuu danda'uu qabna isa jirratti yeroo kanatti warra aangoo olaanaa qabatee konstituushinii biyyaa cabsee mana amantaa islaamaas ta'e kiristaanaa dhiibu kana Oromoon waliin ta'ee qolachuu qaba malee sa'aatii kanatti moggaa wal qabsiisuun inni kun barbaachisummaa hin qabu. Yoo mubeen akka dhuunfaasaatti yookiis awwal
yoo akka dhuunfaa isaatti amantii isaaf iddoo olaanaa kennuu barbaade anis amantaa koo jibbee amantaa biroo hin mararfadhu. Inni kun maal fida jechuudha. Nuni bakka wal lollutti inni biroon immoo aangoo isaa ol kaafata, yeroo bulchiinsa isaa bitataa jechuudha. Nuni qaama daandii irraa goree miidhaa geessaatti jiru kanaaf umurii bituu qabna moo umurii isaa gabaabsuu qabna? Isa duraattan deebi'a. Mootummaan dhimma amantaa keessa hin galu, amantaanis dhimma mootummaa keessa hin galu jedhee qabxii sadiitti addaan qoodee ilaala. Mootummaanis amantaan qabu jedha achirratti. Which means constitutioniin kun gaafa